akkamitti Taayishaanii mubaarak mana baabdiitiin bilooksanaan jedheen himata yaa rabbi jedheen ofirra waa barbaaduu eegalee maal mucaan kunoo anaa nama galataati qababeen lamaatu taphadhunaan jedhe naa yaadi muunatti yaadi kan jedhu na rifachiisee lala. Sana booda namni waa yaadamti mataan koo waa yaaduu eegale maali mucaa kanatti maalan balleesse ofirra barbaaduu eegalee taa'ee obsana dhowwe tapha qoratti injifatamee ka'ee ergaa tapha naa qopheessee ka'ee silaa viidiyoo dhibba hojjete naa gadhiisuutu qabu nagaan dubbatu isa naa qopheesse jechuun natti dhaga'amnaan keessaan bilbilee dhaggeeffadha. Miidiyaa irratti kan dubbatee na himate utuu telegiraamii koo qabu utuu bilbilee koo qabu utuu naa yaadu utuu na jaallatu utuu tola Oromoodhaa oole isaa galata ta'ee jiru utuu afaan isaatiin waan inni dubbate hamdii biratti mubaarak ati akka Oromootti dhiisiiti akka dhuunfaatti galata narraa qabda jedhi. Sini gale ne yaada waan ta'e ne yaadachiisee ani yaadadhu jedheen ani naan nama waa ta'u wallahi callisee dhuman namaa ta'a jedheen callise. Sana booda namni kaleessa maqaa Oromootiin na galateeffata maqaa isaanii akka dhuunfaatiin nama galataa kootii dadka yerootti nama gaariidha naan jedhee kee hadda taphatamee lama taphadhu naan jedhee kee deebi'ee lafaa kee akkamitti milookina gochiise mana namaa ta'edha. Tokko dhugaa rabbii dubbanne yoo jenne dhugaan kan rabbiiti odaa roobaa nama sammuu qabudha. Ibraa bariisoo nama sammuu qabu amma Ibraaniifaan akkam beekutti gaa kan namaan beeku kan Ibraan beeku laa. Ibraa bariisoo nama lubbuu koo kennuuf nama hin jaalladhu akka addaatti jechuudha. Inni anaaf akkana hin beeku kana booddee akkanan jedha kalas maaliif jireenyi waa nama barsiisa waan ta'eef jechuudha. Waa baraan dhufe reefan wallaalaa bakka reefan dhalataaraan dhugaa nan argee waa danu. Tuwayitii biraa bariisoo lubbuun kennaaf hin jedha. Hadda garuu maaltumaa ta'e Taayishaanii deebi'ee kas jedhee natti dhaga'ameera waa. Achumaan keessaan deemee heeloon jedhe. Salaamu alaikum Taayishaa wa alaikum salaam. Maa Taayishaa koo viidiyoo maaminaan hojjennee jedheeni. Tuttuquu baneen garaan na dinnaan jennaan siin hojjedhamu bee jedhe. Garaa fayyaa kunootila garaa fayyaa ani toon ati sirkii jalaan kaasuu dhiiseen itti barreessa ati nama akkana naan jedhe deemin jedha laan amalli koo inni naan hin jedni naguma naan haasa'e dhimma wayiin qaba dhimma sanayyuu naa cinqamaa ture akkam beekutti jechuudha. Dubbiin lakka afaallaadha namni yoo nama jibbees yoo namatti sharjele jiraates dhoffateeti irra keessa namaan haasa'aadha. Angkalan beeku. Achumaan ani garaan nan deemas Taayishaa mana baabdiitiin bilooksee jettee jennaan. Dhimma sana sitti aareen jedhee ana gaafate kun inni naan dawwalle ana keessaan dhaqee gaafate malee. Nakumatti obboleessa koo maala si wada kalqale. Yaa Taayishaa waa tokko amantaan jedheeni si namana jedhe. Wallaahi rabbiin daa'iman dheengadda argerraa du'aan naa fuudhu. Taayishaa ana kana sin gooneen jedheeni. Wannummaan na geessu jiru. Ani nama biloo gochiisuu danda'a taanaan mootummaa ta'e mootummaa maaliif boo namni mootummaa nuun bultu waan addaa wayii kennamaa addaan qaba jechuudha kaa. Sinii galee akkamittanii Ibraa bariisoon lubbuun kennaaf hin jedhe miti yoo akka hin beeka Ibraanis akkan isa jaalladhu bareechee fakkeenyaan amma Ibraa kaasee jechuudha. Ibraa utuun nama tokko bilooki jedhe wallaahi hin bilooku Ibraan. Anaaf jecha nan beeka kanatti. Sini galee wallaahi hin bilooku maaliif nan beeka Ibraan akkana la. Waan qabatee deema dhugaan qabatee deema hagam beekutti nama haga beektu ibsita maaliif amma kaasaa kaase yookiin haasaa jiru jaarsummaa kana dibbee maalootu hin taane yoo nagam jaalladhe yoo hagam na jaalladhe namaan na jaalladhe hin jedhamu nan jaalladha jedhama kanaaf an dubbadhe. Ibraadhaan Sheehamadiin bilooki Sheehama kun maali yoon jedhe laamu bee nan saalfadha akkana jechuuyyuu maaliif anaaf ta'uu dide malee namni sun Ibraadhaa ta'uu hin dinne. Sinii galee akkata yaadaan akkamitti abbaan abdii Taayishaa bilooki jennaan bilookee xamni bee lamaa gootii dhumnaan nama ofii gootiin bilookne laalaala nama ofii gootiin bilookne akkamitti bilooksa
سنبودا أبا إبراهيم كيسان بيبيو بوليسا قواتنا ميديا رتيون تنجري كبيبو كيسان لما تشوري ديوان كوتي بيبرا تايشا إفهمنا قولاتي ما نقدون ديدنو أنا ما نقدون جلتي قدتي نما ما نقدون ديدو ميتيا وانا نسين كابي أسبر نزلهم تمو أسرت جريبي تايشا كيسان أكنا متوكوتي كخد ديبي إلمو غورا دوان ما تايشا ما نقول شبو نقول شجران إلمو غورا دوان نابولو أن سيمبلوك سيمني تايشا جريتي مي كلا ديزين كاتينان جري ولا مني فيت النير كلو نمني كن أذكرون دم تدوغاناني بل تمر ولي كان مالك دوغارا ولي كان فيت النير جل وسبي كاكد ديبي إلمو غورو دات فيت النير لكي تايشان كان أفنان كاملي كابتنا دبي ديبيني طبابين لما هندو فتميتي جنان جدي تايشان طبنا قبست طبنا بيلمي طبنا راتي كومدي نمنيو فينا ما قبست نمر رابطانا انجي فتمو كي قالوا في ربي مفعلانا ما ديبا ربي أكتو في فيني كون عمال أكلمني فيني هنقولوا سلا علما كان رنجرات دوان أكلمني نولي نياتي دوغيدو نتوجو تتي سلا يا جانا قباتي كلا يجلا ماما قباكون كاما قباكون تا قباكون بولا أما إيه سيريا فقادنا مرة بكا تيجي قال سبعين نامتي تايشان طبعا قبسنا النمني نموتنا كتايشان تو أبدو تايشان تسيكاتو نمونا لك عدلين تشن كلام فيديو كابو كلام فوتو كابو لينجا والله سيكن نمان انجل نرابه تبابي لما قوتي نمان لينجا فولا تيرو فيو يو دبين جبات ناده بنا جريات نما اكان نجالت بيبلا ولي كم زنين بده يجرا تايشان توكا اني ادتي نما سنان تايشا والكننتي كابا تايشا نمسون فاجرا جنان ايه سرانا فاجرا اكاونتي كو كنا فيجرا نانجدي ابان ساتي اكاونتي كو ديرا جنان اكاونتي كو ديتي كنا جرا سياتا بچي جولا نانجدي انا تو من جيبتا مي اني ما دوكان دو بيتر تيبتنا انا مارو في واين تايشا لا بنغازيان نموني نبدو نرافني نموني تايشا كامان بلا جروفي لكن بالبلاد اللي وانا كنا نمسيساتو ليچودا نموني لبو تيرا جالتان يرونا تيمان نرافن إيشين جدي قبل بين لما كوتي روميكه والله تايشا لنا غلطه فدا حمدي لنا غلطه فدا جدي دبت ولن تابع لما نابع لما خير ما فيهم جرنا وخير ما افتاتي ميروتات ربي يرو واغو خير ما في اسانا تاكون دبينا دغات يكون خير ما في تري نموني نجبن حتى اسرتي وارغني جباجرا جالله تجيرو تا اناف تري تايشا نموني جبا تايشا كمان دبيا دا اسرتي دبتم تكن لالني كرير تي في جنان جالله كباتو في انا جباني سجاله چودو ربي وامله وان في دوتن بكان ويف آسان كن دفه سني قال هاي أمتي سنة بودة تيشان أمسي إركن كخدي في مال شنيكه واي بابدي كنا كوكا ما كباجرن أبا بيلا ما تبى تيران أبا بيلا ما تيجي سجى ميتي كنا تيشان فلوم فدوكي جالدو نمما دافي كنا كيسان بالبلاد تداولي تيشان أبا بيلا ما قوتي أمبي سجديس ميتي برا ولين نقول سنجرو sini kale onen lu velen jana kenno ki ababana kennen ju garuo narra hafte yerani inginen na kenno dil kama kaba sini kale sana tayadan ittimufanne ammas mudan kuni nablok sejira jira chuna nago mana bana detan dubiku kesan ergadide yeren oromo waimachu banjanan mali jelani تايشان أبا عبدنا بلوك سجلا أبا عبدنا فدا أما أبا عبدنا فوتي ما نبانو لندي أبا عبدنا في أبا عبد تابع لما تبى شو كارت متي إيه تابني بيل لما كيتي سون بيل لما جوا كيتي تا ربي سيفا كودي يوتي
haqqii jiru dubbanne hin jedheen anaafis hin dubbatin ta'ishaafis hin dubbatin dubbiin rabbi namaan galtu namni waa beellamatee beellamni sun jijjiiraman jedheen guyyaa sanaan rabbi si haa ga'u feete haqa jiru lafa keessa jedheen namni akkana jedhamaa kijibaala namni akkana jedhamaa kijiba lakkii jedhe dhugaan viidiyoo ba'e banate dhugaan dhugaadha jedhe akkasi ta'ishaa kanaan dura akka amma odaan jedhe hin dubbadhu jedhee dubbate ta'ishaa naa fidaan jedhe sheer itti godhame ta'ishaan ni jira eeyyeen ni jira jalqaba kakachiisa ta'ishaan gaafa sana ana as jalatti himaan jiru jedhee hin dhageenye jedhee asmo qoy ta'ishaa akkaawuntii kee kan beeknaati dhiisi ati gaafa sana gurra rabbisii kenneen na jala teessee dhaggeeffataan turre ni kakattaa kanatti wallahi rabbina shahida wallahi ana kareeffati rafe rabbiin yoo yaada dhaggeeffataa qoy ka fikera gaafa sana ta'ishaan kunooti manni kumantii kunis parsattii 75 xiqqoo si rakkoo qabdu ta'ishaan kunoota akkaawuntii isaa kaanii ni jedhaa turan akkaan mube dhiifama naa godha afaan isaa qabu ani akkaawuntiin an qabu kuunarraa cufame kaati argite sigalee tokkicha kana malee ka biraa hin qabu kana dammoo ka amma bane kana fooloyyuun qabu kaleessa moo yoon bane sigalee gasina mooyii jalatti akkaawuntii isaati wallahi hin beekna yaa turan gaafa sana waan jedhe jedhanii wallahi rabbiin sigalee ani yaadan qaba dhageeffadhu annammaaf jedheetiin hin jiraadhu an ayyee bakka bira kuti bakka wallahi naan dhumatte wallahi jettaan dhumeera dhufti intalli baadiyyaas obseette bareecheen beekaa mucaa kana rafeera jette ijoolleen kun sila hin maraatan moo uummanni komeetii moo shayxaanatu nama fakkaate deemaa jira kan jedhu natti dhagahame guyyaa gaafa sanaateyyuu xiqqoosii waan komeetii irratti barreeffamu dhaqee ilaaluun dide maaliifi nutu liibiroola jedhana abaluuni mana barateessi arrabsaa jira naan jedhu dhufanii bibee kan biraan qaban naan aksarchi godhee dhaqee ilaale namichi sun manuma iyyuu hin balanne tuman isaa banaa ta'e na arrabsaa dhaqee dhiisen jedhamiti cufaadha tuwaa biraarraa dubbataa jiraate jiran shakka maaliifi na arrabsaa dhaqee na argee dhiise jechuun natti dhagahama nama waan ta'eef nama manni isaa cufaa jiru abalu si arrabsaa mana banatee naan jedhu dhufati kana nan beeka sana booda ta'ishaani naawamaan jedhe oromoo ana gaafa sana sadhas oromoo naawamaan jedhe oromoo naawaamaa ta'ishaa naafidha rafeera jedhamiti naa gaafadhaa jedheen dhiise dhaamsisuu dhattee bira geessetti namoota ol galanii anaaf jecha nama rabsanu yoo jiraatani hadhas boris iftaanis ana rabatti namanu haqatta namana isa gara fuulduraatiifu yoo namni na arrabse yoo na jaallatta ta'e obboleessa koo obboleettii akkuma kaleessa ijoollee jimmaatiif gaafan hattuu duuka fiigoo eegalu dhaqanii gandaaf ganda walitti buusudha jimma keessa yeroo jara jedhanu ijoollee jimmaa jedheen viidiyoo waraabe amaanaa rabbiiti isin bakka bu'ee miti kanan khayriis dalagaa ture sharriis dalagaa ture waas hataa ture yoo danda'ame hin jedheen mana jaraayyuu dhaqe qoy yoo danda'ame yoon calla akka jarraa hattummaa ragaa qabuun ragaa sobaan maqaana balleessuu danda'u dhugaan waa hatee jiraadhe warra na satartanii yoo jettan rabbi isin hin satariniin jedheeni natti duulaan jedheeni warra natti duula hojii kanaan achi immoo ani hojii hojjetaa jiru hojii hawaasni ulamaan jaallatee duubarraanis fuulduraanis jabaadhunaan jedhaa jiru yoo namni na tuqee narraan dubbattanii koomatti nu banaa jedhanii hin bannamoo hin dhiifnamu be zassa biyya duniyaati bor aakiraadha wallahi an ilma namaatiif hamaan qabu wallahi ilma namaatiif hammeenya yaadeen be qabu yoo nan ilma namaatiif hammeenya yaade yaa rabbi abbaa dukkanaa nagaa dukkana maabiraatii tire malee nagaan nan bulchin an ilma namaatii hamaa yaadee sin beeku hamaa yaaduu sin beeku an keessa kooti yoon nama taare illee yoon nama walitti bu'e illee jaallattan jibbitan ta'ishaan waan barbaade jedheen arrabsaa ture gadi ba'ee asirra taa'edhuma maqaa isaa waamee dubbachuu kootiif nangaa abbaa jira sodaadhee miti an wanni dhufe hin jiru arrabsus nangaa abbaa jira
hinjaalladhu nama rabsu hinjaalladhu nama xiqqeessu nama gadi buusu maaliif kan nama gadi buusus rabbittan beeka utuu arrabaatii namoota akka Jawaar qabsaa'ota lafarraa bada arrabaan baduun hin jiru rabbitu gad nama buusa rabbitu ol nama kaasa kanatti alamana ilmi namaa hundinuu ala biratti wal qixa ilma namaa nan jaalladha jennaan akka lubbu gootan jaalladha garuu waan namni dabalatti yaaduuf hin beeku haa ta'u walumaa galatti sana boodas narraa namni teeshaan sheekamaatu na arrabsa sheekamaan jibbaa namu manarraa qaba ragaa waliin sini dhiyeessaa sheekamaan jibbaa namu manarraa qaba nama to'ulma qonna jibba Mubarak. Isa naas Dhimma sheekamaa deebina. Aishaan Yoo ta'u wal qabate malee. jala oolaa jala deemaa kunoo kijibaa jedhu bakka rarrafamu dhabamu Aishaan kunoo tila bakka kijibaatti kijiba jedha bakka rarrafamu irraa naggalu tarii bakka rarrafamu ani hin dhibu yoo kaawuntii kan biraa taate illee tarii bakkuma hunda dhaqaa hin beeku alaan bakka hunda dhaqaa yoo jedhe dubbii dhumatteetti garuu ani immoo bakka rarrafamutti yeroon isaa argu dubbii kana hundaa wal qabateetu anaaf inni waa hin dinaaf fixanneerra hadda immoo kan inni na arrabsaa tureef rikoodii ofirraa qabu injifatamuu abbaa abdiitii bakka sababa ta'e suuraa koo qofa gad deebisee Na. Sababa abbaa abdiitiin walitti hin makin. Mube waa'ee sababa abdiitiin hin ta'u. hadda Har'alee har'umaa qoy mubee suuraa koo gad deebisee abbaa garaati mubaarik jedhe Koi taisha hafitatuuti wanni mubeen jedhe yoo wanni correctiin ta'in lakki Gabaabsee miti, hadda beekaa. akkana miti jetta Hadda. mubee gabaabsiiti jedhe. sila afurtama guyyaa kooti gaafa soddomaati kunoo haati manaa kooti tarii yookiin bilbila biraatiin dhagaatti yookiin immoo bakkee jetti hin dhageessi gaafa soddomaati gaafa afurii goone tapha abbaa abdii yeroo inni gammade anis asii gammachuu godheefi abbaa abdii dhaloota mucaa kootiitiif gammachuu mucaa keetiiti gammachuu tapha keetiiti jedhee eegee malee wallaahi nin jifatama jedhee leenneen anatu gaabbaara tapha abbaa abdii wallaahi ol maal jedheesinitti amma hin jaalladhuan erga sareen darbee majaan dutaa erga majaan darbee sareen dutaa sareen jaalladhu kala dhiisa almuhim wali rabbuu jedhan beekaa kaleessa gochuu nan danda'a guyyaan dabarse bara kaleessa gochuu nan danda'aman hin goone kaleessa dhiingadda hin goone gaafa soddomaan goone an gammachuu wal keessa deemti jedhee yaade akka yaades hin taane hagan sagantaa kanarra iyyuu ati manaa kooti sabrii qabdiidhaan malee hallii biran deddeemaa olee sagantaa maaliin argiyan liibiran mana magagalaa olee kanaaf yeroo nan achii ba'u nyaatan akkasitti qabadhee jiru wajjin nyaata qopheeffadhu mucaan kun naan ergine suuraa sana footoo kaafatee kan na deebisee nyaataa wajjin bira ta'a baay'een gadde akka nama tokkotti jechuudha. Isini gani asirratti dargaggoo ta'uu hin aangoone na bira dhaaban maal hin aangoone kan mucaa daa'ima kootiiti afurtama mucaa kootiiti suuraa kana fayyadamee suuraan dhabne bara abbaa garaatti naan jedhe gaafa mana Ibraas dhufee isin hundinuu hattoota kan inni jedhe Ibraadhaan miti nama biraatiin miti kanaafis miti anaafi kunoo ta'isaan kunoo ta'isaan kan ammoo Ibraadhaan qulqulleeffachuu dandeenya. Aisha obsi mubeen hafitan. Mubaarik kan jedhe Deeresin. bakka fixeera kalas fixeera. Ayyee wanni gabaabaani yoo wanni biraa hafee Sheekh Ahmadii fi Ibraa akkasumatti ammoo United itti dabaltanii wanni amma mubeen himate waa lama. Tokko wanni kanaan dura waa'ee blookii abbaa abdii suni haasoyne fixannee erga fixannee maaliif irra na deebi'eetiniin lamuu natti kaase waan jedhu lammaffaani waa'ee amma tapha abbaa abdii kaardaatiin wal qabatee haqiiqaa ilma kiyyaa hawwachu ture waan sana irratti maaliif gad deebisanii na arrabsanii akkasumatti ammoo abbaa abdiitiin maaliif dhimmi kun wal qabate waan jedhu qabxii biraa wanni as keessaa fudhatan jiraannaaniin itti daddabala isin lamsadeen illee
Achiramo one Taisha 1 dakika maximum dakika lama. Okay. Dhimmi ijool lamaanuma sanii sadaffaa itti dabalu dhimma wal dogoggoraa wali buune kana bilbilee fi fixannee jirraa jedhe bilbilee fi keessaan fixannee jirraa jedhe mubee dhimma fixanne kaaftee deebisuummaaf barbaachisee waan jedhu fakkaatti dubbiin takka kanarratti Taisha straight up godhi dhugaa ilma waaqaa jedhan straight up godhiti dhugaa jirtu dubba Ahmadi fi United illee waan itti dabalu waan hafe waliin straight up godhiti clear nu godhachuu barbaadan fixadhee jira itti fufa United fi Sheikh Ahmed qabxii biraa waan gara araaraatti deema dubbiin isaanii barra dubbiin jirre duraanii fi akkanuma waliin nagalee barra qabxii waan mubeen himate keessaa qabxiin wanni nun kaasiyyoo hafe wanni nurraa miliqee yoo jiraate lakki kanumallee yoo jettan jedhaati itti fufna. Qabxiin ammaan tana ta'ee biraan dubbate suni fakkeenyaaf dhimma gartee bilookamuudhaa san obboleessa kiyya akkamitti kana jettaa minaamin jedhee keessaan erga dubbatan boodallee ala deebisu sanuma. Ayyee Sheikh Ahmed tarii Sheikh Ahmed dhagaan jira. Ayyee Dubbiin kun garuma wannitti yoo acha deeme wayyuure maal keessa kanuma hayyee ulfaadha lakki yaanni yoo hafe isinillee akka carraa isinii dhaqqabuu fi maarree Taayisha amma wanni Taayisha irraa dhageenyu dirqamni yoo hin jiraatin asumatti haasoyna. Taayisha waan dirqamaatu jira yoo jette daqiiqaa takka qofa sii kennina. Daqiiqaa takka qofa. Wanni dirqamaallee hin jiru. Wanni Mubaarak jedhe keessan dawwali natti himee jira. Ani waan sobaa maalii kana hin dubbadhu. Garuu wanni aanan quubsin yoo jiraate bakka kanatti dagaagame dhirra deebi'eellis isinitti hima. Taphni abbaa abdii dhumate taphni Mubaarak dhumate bilookii jalaa na baase takka jedha. Santuu irra akka an deebi'u na godhe. Lammaffaa dammoo abbaan abdii isinii fiduuni fama wajjin haasaa saadaan godhu. Lakki abbaan abdii kanaan dura haasa'ee jira dhiis. Abbaan abdii ammallee Abbaan abdii bakka nu jirutti haasa'ee yaa waan nan quubsin himaa jira. Abbaa abdii lamuu ragaa waamnu abbaa abdii dhageenyee jirra ragaa. Waan nan quubsin haasaa. Dhiifamaa dubbadhu. Obsi United. No, qofa gabaabsi yaa Taayisha. Tanuma irratti hin baana. Guyyaan inni bilookii mana isaatirraa erga isaa dhumate. United dhiisgaa United. Amma isatu gungun. Wannan tokkoffaa nan quubsini tokkoffaa osoo gara laafoo jalatti waa birreessitiin dhaqee ani sii galee wayi mana tokko bichaa teettaati baroo mana Mubaarak jalatti qoteette bakka biraallee deemuun sirra jiraante ani gara laafoo jala taa'eetiin guyyaa san baheetiin bakka biraa gudeemu jedhu lookiin ta'e sarchi godhee ilaalinni sa'aatiin itti seenu waan beekuuf sarchi godhee ilaalee jira. Wal natti fakkaate lammaffaa sa'aatiin Mubaarak geema fixee daqiiqaa takka sirrii bilookii jalaa na baase. Santu nan quubsini irra deebi'eetiin Mubaarakii anu gaafa suuraa isaan fayyadamnaan. Maaliif akkana na godha jedheetiin haasa'ee jira malee wanta ani hammeenyaaf maalii qabu takka illee hin jiru. Natti himee jira keessaan. Abbaan abdii waa 5-6 dubbatuun isaa addunyaanuu hin beekti. San dura namatti bilook godhee ni jira jedhe. Dheengadda hogguu har'a fudammoo ifii kiyyaa bilookii godhee jira jedhe. Hardallee osoo gaafatanii waan biraa waan jedhuu fi ani hoomaallee jechuu hin fedhu si galee anna waan barbaadu kana yoo naansi na gaafatu barbaade na gaafadhu. No, gaafiin guddaadhaa miti gaafiin ansi gaafadhu reefu tana Mubaarak. Taayisha maaliif narraa fayyeetiin komadhee komii irraa qaba akkamitti namni jabaan kun narraa fayyeetiin ofitti haaraa ture hojii. Innaa ati ammoo buloon jalan tureetti. No, mana Mubaarakii miti. Wannan isarraa hafee fi wannan isarraa hafeef kanaaf malee waan biraatiif yoo akkam guddatte bar wayim shaarkii takka kennaaf wayim mootora takka kennaaf wayim aeroplaanii makiinaa takka wayim akkam guddatte wama san kenniifi biraa deema. Yeroo tana bulookii jala turte jechuuti. No mana isaa. Ibra. Maarree. Wanni as keessa jirtu baay'eeni waan dhugaadhaan kana waliin jedhan hedduu hin qabu. Wanni baay'een seete. Waan seeteedha. Waan seete kana keessa fakkeenyaaf seeteen jalqabaa ka abbaa abdiiti. Yoo diinummaa Taayishaa qabaate akkaawuntii ofirraa bilookii gochuu danda'amu beena. Waan bilookii naa godhaa jedhee nama biraatti himatu hin qabu jecha.
wanumaan abbaan abdii jedhellee kana wanni mubeellee mirkaneesse kana yookaan ammoo ragaan addaa xaayisaa maal qabdaa jenne san fiduu hin dandeenye wanni arginu tanuma. Kanaafuu xaayisaan seeteedha sehee jecha yookaan ammoo mubeen akkas na godhuu mala waan jedhu seetee malee ragaan addaa inni fidee hin jiru tanaaf seetee dubbiin tuni. Ammallee xaayisaan itti aansee seetee kana maal godhe osoo Mubaarak gaafa geema isaa isa eeguu geemarraa hafee Mubaarak illee asitti garaan hanqatee dawaatumaa wanni tun babal'ataa deemtee jecha. Lammaffaan ceete. Lammaffaan taardhaa xaayishaa obboleessa kiyya fudhadhu taardhaa keessattuu taphaba abbaa abdii booda balleessaa takkasii himaani. Balleessaan ani takkasii himuu fi simuru maali ana akka dhuunfaa kiyyaatitti taardhaa abbaa abdii erga taphatee booda taphatamu injifatamu galee seenee argee ba'e gastii kee jala injifatamu abbaa abdiitiif akka Mubaarak shira wahii godhetti yookaan ammoo akkasumatti taphachi osoo hin xiyyeeffatin dhimma sagantaa saniititti akka xiyyeeffatanii deemetti fireemii godhaa turte anillee waan san arge. Wanni suni sirrii hin turre balleessaadha. Sababni waan abbaan abdii hin himatin abbaa abdii deeggarree namaan loluun jalqabumaa jilban qabdu sirnaa miti. Naobsi amma bakka amma kuni yoo adda kokora ta'e wal sirreessina. Waan kana sitti mu barbaadeeti. Siifita. Kan Mubaarakiin akkas godhuu dandahee fi akka taphni abbaa abdii hin burjaajessineef kana dura waan jecha Mubaarak jedheef sammuu keessa na jiruuf inni Mubaarak dhumateef jecha tokkoon dubbadhaanis erga tapha abbaa abdiitii yaaddee akka taphni abbaa abdii hin burjaajoofneef na tutte tapha fitte kaate na tutte maaliif Sheek Kamaal dheengadda kijiba lafaa kaanii Mubaarak giiftaroota walitti qabee akka tapha hin taphachiifne Sheek Kamaaliin jedhanii yeroo isaan himatanu viidiyoo san waraabdee irratti dubbattee kunuunsi jala jira viidiyoo sun yoo hadhaatte malee dheengadda nama dhageessira maaliif dubbatte amma hin jira hin haqne Ayyee stop isin lameenuu dhaaba. Isin lameenuu amma booda waan dubbatina. Nuti dogoggorre illee asin wal sirreessinaa yoo gunguma qabaattan immoo dabareen mari'annee isinii kenninaa waan hagammaa argine haga rabbi nu mul'ise irraa haasoinaa jecha. Kanaafuu tasgabbaayaa. Ibraa fi Ahmed United gidduutti waan sirreessuu qabnu walitti haasayaa deemna. Xaayishaan takka Mubaarak kanaan dura erga keessaan sitti haasa'ee fixate waan san yoo lakki hin fixanne jettellee isa wajjin nagaa haasoitee kaatee deebitee dubbii sanitti dabruurra yookaan namatti illee himattee dubbii naa fixaa jechuun mali. Erga namni tokko immoo ofii isaatii namatti dhufeetu lakki dhiifama naa godhi jedhee walii haba erga dubbii takka fixatanii erga garaatti waan nan bifatin jedhanii dubbii sanirra yuu cehuun hin barbaachifne achitti takka jedhe. Lammaffaan hardhaa yooma kanaan dura gadoma san fixachuu dhabdeetii sababa abbaa abdiituu lafa tursiiftee jiraatteeyyuu hardhallee akkasuma maqaa abbaa abdii as keessa galchuun qabduu turte. Tokko ittaansee abbaan abdiillee dhufee maaliif fotoo garagalchite jedhee gastii walitti ergitanii dhufeetu siillolee walloltanii addaan deemtan. Kanaafuu kanallee ani si akka balleessaatti sirratti qaba. Inni gama biraa walumaa gala wanni as keessaa deemu kuni waa'ee mubeetti jira. Mubeen gastii keessatti nama hedduu taatanii erga jiraattanii namni isin martuu hattuudha yoo jedhe Ibraalleen achi jira. Atillee achi jirtaa namni biraallee hin jira. Kophaa kee arrafame jettee loluu hin qabdu. Sababni nama hunda jedhame haga maqaan namaa hin dhahaminitti jechuun sirriidha jechuu miti warra saniin illee jechuu hin malle. Ati obsuudha qabdaa jechuu kiyya. Eenyumaanuu jechuun hin malle garuu immoo gaafa namni marri walitti isin martuu akkana namaan jedhan kophatti dhuunfatti fudhachuu hin qabdu waan jedhu ani qabxi matana keessaa laalee irraas hin dubbanne waan kanaan gadi ba'ee naagalee hin baane mufima mufatte jedhe malee gabbaatee haasa'uu kenna. Warri kaanii warri kaan yoo mufanne ana mufachuu mirgan qaba kaa akka dhuunfaa kiyyaatti hunda keessan erga jedhame an keessaa mufadheera dhiifama naa godhaa.
Sheekh Ahmed itti fufaame. sirratti dubbatamee fi inni qabxiin inni kun sirratti dubbatamee fi anumaan jedhe jette tamma kana. Kanaaf inni kun jechi sun dogongora yoo haa ta'u malee ati ofitti fudhachuun kee dogongoradha jechuu barbaadameeti. Itti fufee obboleessa keenya odaa. Sheekh Ahmed isinuma amma anaa isinii dabarsuu ta'uu yoo wanni jettanii itti fufaame. Fufa Sheekh Ahmed itti fufa. Qabxiilee as keessa gara maraaniyyuu hundaaniyyuu jennu gara tokkotti cokaatii irraa baana jedha. Galatooma inni biraan yaani wanti as keessatti kaasu obboleessa keenya Tashitaa. Ani simbilookne jedhe Mubaarakii jechuudha. Ani simbilookne jedhee kakate. Jecha ilma isaatti kakatennaan ani si nama na ergate kakattee si jedhe. Jecha kana si jedheera Mubaarak sirrii. Sa. Ya. Ayyee galatoomuu fadhu. Tole. Inni biraan immoo Mubaarak irraati gaaffii nan qabu. Erga jecha kana inni dhaqee mana isaa banatee wanni jedheeti jecha tokko si himatee ture obboleessi keenya himannaa wayii dhiifa manaa godha. Himannaa inni si himatee himannaa Tashitaan si himate si Mubaarak wanni jedhee si himatee Masrii keessatti waan barbareef maaloo jecha sana jettee? Baay'ee galatoomuu fadha. Tole. Amma gabaabumatti jechi suni mubeeti jecha sana balleessiteetta. Isheen sun dogongora inshaallah. Kanammoo kan si jechisiise Dhugaadha balleesseera. Haariidha. Siif galee Aziz obboleessa keenya isa mana kee banattee akka sana jette obboleessa kee Mubaarakiin inni kun dogongora. Kanammoo kan fide waa sadiidha akkan argetti. Waan sadii qabxii sadiin qabadhan. Tokkoffaa waldaa IMX maashee maqaan ishee waldaan tokko kan ijaarame jiraniti waldaa himaata. Waldaa IMX ijaarameeti jira. Ani isin gidduu adeemee oduu gamana oofu. Isaan warra viidiyoo waraabee gabanaatiin itti ergudha. Isaani dhagaa isaanii rabbaa qajeeshu jenna. Tokko san. Inni lammataa kan argetti dhagaa kun. Inni lammataa shakkii. Inni sadaffaa miira dallansoo ofii to'achuu dhabuudha. Kanuma waan guddaa miti. Namni waan guddaa waan wanni wal jettanii qabdan lamaan keessanuu wal jaalala qabduu rahmatummaa walii qabduu akkan haasaa sanirraa hubadhetti ani nama mubee jibbu miti jedha obboleessi keenyallee mubeen illee ani nama jibbu miti jedha waan waliin jettanillee kakuu gaafa sana Mubaarak kakatellee dhugaadhaan nan eekko dhugaadha jedhaa jirta innillee eeyyeensi jedhaa jira. Kanaaf kun waanuma kana sadanti walitti sibbuuse waan ta'eef wanti kun waan salphaadha. Waanuma wanniyyuu miti waanuma keessaan haasamuyyuu miti baga sirratti haasutan rakkoon qabani waan ammasiidhan seenayyuuti malee keessaan haasaa iyyuu hin jedhu. Namaafuu barnoota ta'a waan ta'eef kuni jechuudha. Namoota warra himaataa warra ijaaramee jiru sanaaf ergaa qaba waan ta'eef. Galatooma ture. Jarana. Akka gorsaattan. Silan himanne an dubbii akka namaa qabadheen taa'u silan himanne akka gorsaatti immoo isinirratti waatti madda akka badiitti lakkaa'inaa rakkoon qabu. Yeroo deeggartanaa rabsu abboonan dagadhe ta'ee akka ati ummata biratti aslii jibbisiifte abadhu ta'isha. Akka ati ummata biratti aslii jibbisiifte anis ummata biratti si jibbisiisu malee jette jecha kasanaa fayyadamin hin beekta akka namni tokko nama tokko jibbisiisu. Akkuma ati mube anillee thank you galatoon akkuma atamma wallahi billahi barbarree fi shuroo fi zayitii fudhateetiin kara bishaanii deemee jette sanitti Ammaan daldageeffata. Amma suni namni gaari waa hedduu waliin jaa. No, tana amma dhiisaa. Bara akka faniiti fayyadamu. Kuni mannaa miti himannaatti lakkaa'amaa jiru bara faniititti fayyadamna sinii galee ilmi namaa waan ittiin nama tuqu hiddeetaa Abu Mubaarak kakatee sheekayyaa Ustaaz Mubaarak kakatee jechuudha. Ani private godhadheetiin taa'e beektaa yoon argin bira keessa seena jedheetiin private godhadhee taa'e. Wallahi billahi barbarree shuroo zayitii biddeena mara guuratee deemee
sanuu kaffaluu dadhabdedhaa jedhe. An takkaa achi keessa biddeen abshiroo dalagadhee hin beeku. Biyya kanatti ishee barbaree nyaadhee hin beeku. Kanuma jechuudha ilmi namaa waan ittiin nama arrabsu yoo fidatu barbaade waan wayii tokko fideetiin ittiin nama arrabsise galee yoo kanaan laa wanni dha isa buufachuu barbaade illee dhiisaa gara fuulduraatti inni kun Ani isaan baddee miti. no gara fuulduraatti asuma irratti asumaanillee sooma bultii sadii sirra jiranii raanfatini waan wallaa ittee kakatte sana ishee achuma yaadadhu isheen sun dirqamadha. Ishee kana ishee kun immoo an keenya dhagaa erga sheekiin anatti irraa soo marakkoon qaba. Haya amma la ani sinin jeeti jira du'aan amma yaada yaa baadwan ayye United fi Ibrani. ani yaada ka yaada ka yaa fixadhu bakka kanatti dubbii ijoolleen tun duraanuma ana yeroo baay'ee haadhaaf abbaa isaatiif jaartii isaa taate malee Mubaarak innaa waliin jaalattan. Mubaarak personally beeka waa'ee uummata keenyaa waa baay'ee waliin godheera. Isin kana hagaritti dhiyaatu isan beekta an sirri beekan. An waan beekuuf waan san jedhe waan sirri beekuuf jedhe. Xaayishaan kun was jiraame. Xaayishaa Mubaarak dhimma irraan qabuu naan jedhe. Jennaan dubbii san qallalchean. Jarrinu keessaan fixatteetti ilaal kunoo tokko wannan gachuu barbaadu. Xaayishaan kadhiifama gaafattu dhimma keessaan fixattan maaf sooshaal miidiyaa irratti deebifte balleessa takka wannan jechuu barbaadu Xaayishaani koomantii dheengadda yeroo barreessitu ani haasaan namni hundi haasa'u nan rifachiifne dhugaa isinitti hima koomantiin Xaayishaan tokkochi barreesse ana Ibrahim waan rifadhu na rifachiise wallaahi dhugaa isinitti hima ani waan rifadhu koomantiin Xaayishaan na rifachiise. Maafennaan Xaayishaan nama qaamaan itti dhihaadhu nama an beeku bilbilee nu gaafatuu danda'u sun waa balleessine sigalee na rifachiise akka Ibraatitti illee liqimseetumaa cadhise malee akka nama itti dhihaadhu waa gadin baasuuf liqimsee osoo hadhooftu achirra oole hin cadhise waanii wallaale na dhibde kanaafi wanni an dura waan dubbatina an jedheefi namni dura akkasitti osoo ansa argee jennaan Xaayishaa bilbilee raa dhawwee waan osoo olin seenin Xaayishaa waamee dhufe Xaayishaan na dhagahaa hinawu waamee dhufe Xaayishaa hin dhufe garuu osoo achirra ta'anii namni marri yaada kennataa deemaa oole viidiyoo waraabamee Xaayishaa bira gahaa Xaayishaan bolo tokko wallaahi rabbi kakadhe ana Ibraan an dhaga'u bakka sanitti haa hinawu tokko mataa isin garagalchaa oole. akkana kunoo maasha Allah. Aisha video mana tias bau jira. Video bau fedeti kwa video na bau. Mana goda mana polis Kenya kuni Aisha kuni wanni natti fakkaata umriini xiqqoo waan wanni natti fakkaata dhiifama goda malee kan amma yaadutti. Narra uffata soqachaara akkanuma dhiifama gaa. T-shirt ma godhadhu waan biraa maal godhatta? Waa cidha dheettamoo akka suufa uffatta. Surree ayyee haasaa agarsiisu. Qoosaa guddataa biqoo. Kiroobaan ustari jennaan kun hagan kabaja namaaf qabu argeera. Eenyuun keessan yoo ustaazaa Ahmadiin ta'e jira gaa ta'uutti ilaala. Hin beeku keessa isaanii. Maaloo haadha keessanii situ ilma haadha maal godhe isiniin jedhan namni niiftanu. Kanaaf nama kana ana gidduu namni rabbiin sodaattan anarraas hin dubbatina. Jechuun warri nama arrabsitan. Anaafis dubbattanii xaxxanii isaan arrabsina. Anak ras kotani anak bisa wal ragalchina walitti wal galchinu qabnaati namni haadha kee jaallattu jechuudha agooti ilma haadha maal godhe irratti taraa tokko miti kabaja jara kan haadha jechuudha kabaja odaa roobaa namni mee kabaju Ibra innaan si bira dhufu wataan koo hojjetaan jiru innaan si bira dhufu sana achi machaa'ee rukutamee dhufaa sigale kanaaf obsi we will fix. Obsana qabadha kunoo Ibra Xaayishaan haadha kee abbaa kee naan hin jenne kanaaf garaan koo na qulqullaa'an nama haadha kee abbaa kee qabrii keessa jirti labsiina labsadhe ulamaa irratti haadha koo labsiina ana waan barbaadan jedhaatu hin jedhu ilma haadha annanteen dubbadhu ka maal godha ilma haadha maal godhe ilma lachi nama haadha koo tajin waan akkasii godhu miti isinii galee Aslak kafe, achilak kafe, amma irratti dubbat simbaasee kee dubbat dawaa isa. Amma kottu kana jalaa goolabna. Ibra take the stage. One conclude godhiiti. Jara lamaan ofii wal goosisi. Ofii wal goosisi.
Amuuti qabatee ilaala xiqqoo bakka wacaa jirallee. Hayyee obboleeyyan tiyya wanni wal gootan wanni badduun hin jirtu. Gumaan isin namni walirraa ajjeeftan hin jiru. Wanni guddaan sehaadha. Seetee jechaan seeteen jilballee hin qabdu aadaa Oromootitti. Seeteen waanuma namni osoo waa yookaan qulqulleeffatin yookaan jettee wahii wama namni kallattiin walitti bu'uu miti seeteen. Kanaafuyyuu isinuu hamtuu garaa walii hin qabdanii osoo hamtuu garaa walii qabaattanii daa'ishaaleen achii kaatee hin dhuftu osoo hamtuu garaa walii qabaattanii bubeelleen gastii kanattuu mana keetittuu ol hin affeertu. Kanaafuu kabajaa fi jaalala waliifillee qabdan kabaja nuufillee qabdan kanaaf hedduu isin galateeffannaa dura ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Waan achirraa hafee wanni isin gootan wal hin miine wal caala miitan. Wal caala community kana miitan. Community'n kun miitan maali? Seetee teessaniin namni osoo addan baafatin wali girgir jedhallee jira tokkorra dubbachuu warra akkasiisan keessaallee rabbi nu haa baasu waan akkasiisan akka nama hundaafuu barumsa ta'utti isin lamaanuu dhiifama wal gaafadhaa. I think yoo dogoggoruu baadhee Mubaarak hangafa natti fakkaata. Kanaafuu quxusuutu dura hangafa dhiifama gaafataa. Xaayishaa sirraa eegallaa waan hagammaa ta'e kana yaada gabaabduu yaada araaraa yaada gabaabduu waa jedhiiti dhiifama gaafadhu. Miyuutii jirta Xaayishaa. Xaayishaa achumaan ka isin maraanuu hattu jettellee nullee soole nuun jedhe afaan jette san gasa. Ayyaa dhiibaan qabuun jira. Wallahi hedduu takka galatooma amma isinii galee isinillee sa'aatii keessan gubdaniitiin as teettaniitiin sii galee walitti nu fiddanii walitti nu waraasuu keessaniif hedduu galatooma. Ani mubee hammeenya hin qabuu fi dhugaa isinitti hima Oromoo. Isinii galee mubee nama sirriitti wal beeknu nama keessa waliin haasa'u nama waan baay'ee sii galee walitti himnudha. Maaliif dhugaa isinitti himu shakkimarraa sii galee wanti akkanaa kana mujachiisu shakkimatti waan argine nama waan badaa keessa nama seensa sii galee kanaafu mubee koo dhiifama naa godhi footuu kan kee gad deebisee fayyadameetiin si dhiifama wallaahi abaduudha. Akkasuma gaafa dheengaddaa mana Ibraa keessatti illee seenetiin gubbaarraa waa birreessee hin argine duraanuu ijjituun bar waa badduu dura argite beekanii. Kanaafuu wanta ani badduu saafisa waan argitaniif isin galee dhiifama naa godhaa. Ibraa koo obboleessa koo qaalii badduu isin galee sheekoo akkasumas taaza kennaa odaa koo Oromoo United sa'aatii keessan gubdanii as taa'uudhaaf wallahi dhiifama guddaa naa godhaa. Mubee koo atillee dhiifama. Lakkii abboonan illaa gara booti ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma amma booda jettee isin gidduu deemtu. Qabama rabbi haa godhuu du'aa itti godhi sheekh. Abeet Mubee yaada dhuma mubee illee. yaada dhumaani addas borisii yoo danda'ame warra naa rabsu itti ol seenaati yoo kabaja isinii qabaatan itti ol seenaati sababa gaafadhaani hin jiru sababi. Dhugaatiin itti maan sababummaan jarri naa rabsanuuf hin jiru. Cubbuuna jaadhaan kana booddee rabbii kootti ol qabadhaan kana booddee nan himadhu hin jiruudhaan. Yaa rabbi irratti isin jedhe rabbii kootti bu'a malee nama hintu sababni hin jiru. Namumatu dhaqee nama walitti na buusa. Namumatu namaan dhaqee walitti na buusa. Isinii galee malee an takkaa nama tuqee yaani bakka ilma namaati tarii dogoggoruun koo mala garuu haga miidiyaa waliin feesbuukii fayyadamoo eegallettis tarii waliin na beeku na beeka. Haga yuutuubii fayyadamettis haga immoo tiktookii